akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota yookaan daawwattoota chaanala Roodaa Tuubee nageenya rabbii guddaan bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu. Arras viidiyoo biraa qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo kana keessatti paarkii bulbulaa kan mul'isu viidiyoo qindeessuudhaan hanga kutaa afuritti hojjannee isinii dhiyeessinee jirra. Kutaawwan kana duraa keessatti kutaa jalqabaa irratti barruudhaan jalatti isin agarsiifnee turree jirra. Akkasuma kutaa itti aanu sagaleedhaan argisiifnee viidiyoo isin daawwachiifnee jirra. Har'a ammoo kutaa kana keessatti haasawaan isin argisiisu jenna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jecha sagantaa keenya har'as qabannee dhufnee jirrutti achi isin tarkaanfachiifna. Sagantaa har'aa kana keessatti wantoonni isin daawwachaa jirtan jaldeessota garaagaraatiin akkasuma bosona kanaa fi iddoo paarkii bulbulaa jedhamu kana keessatti wantoota garaagaraa ijaan argaa jirtu jennee abdii qabnaa. Mukkeenii fi lafa magariisa akkaan nama hawwatu gaara garaagaraa tureem laggeen akkanaa kanneen osoo jiran tajaajilli gayaan waan karaa mootummaatti qaamni dhimmi ilaallatu hin godhaminiif lafatti badee hafee jira. To'annaa gahaa namootaatiinis bishaa yookaan dhikeen garaagaraa achitti naqamuudhaan fokkinaa akka daawwatame yookaan tuffatamu namaas ta'ee jira. Akkuma argaa jirtan viidiyoo kana keessatti iddoowwan ija namaatti tolan bishaanii fi iddoo taa'umsaa akkasuma mukkeen magariisa garaagaraa ni argitu jennee isinitti abdii qabnaa. Kanaaf jecha viidiyoo kana keessatti wantoonni isinitti tolan hin jiru jennee waan abdii qabnu viidiyoo keenya asumaan subscribe, like, share nu godhaa isiniin jennaan. Paarkii bulbulaa kana keessatti jaldeessaa fi wantoonni garaagaraa hin jiraatu. Paarkii bulbulaa kana keessa mukkeen magariisa baay'eetu jira. Lafti isaas baay'ee taa'umsaaf mijataadha. Laggeen garaagaraa kan inni irra naanna'uudhaan baay'ee namatti tolu ni jiru. Akkasuma deemtee yoo kallaaltu ta'e iddoon isaa ijattis baay'ee magariisa kan nama hawwatu bal'aa diriiraa ta'uun hin beekama. Akka yaada namoonni bakka kana jiran irraa argannetti paarkii bulbulaa kana kunuunsanii ijaaruudhaaf dargaggoonni kaayyoo akkasii murteeffatanii turanii yaaduuttis deemanii jiru. Haa ta'u malee yaadiin isaanii kun waan milkaa'uu didee hafeef ittuma dhiisanii biraa deemuu muratanii. Sababa kanaan namoonni tokko tokko iddoo kanatti waan sagaraa bayaniif iddicha balleessuudhaan fokkisanii hambisanii jiru. Haa ta'u namoonni tokko tokko dhufanii asitti ilaa hanga har'aattis hafuura hin fudhatamu. Haa ta'u garuu dur hin daawwatama baay'inaan ture. Har'a garuu akka kaleessaa osoo hin taane daawwattoota hedduus hin qabu. Namoonnis kan magaalaa kana jiraatan hin tuffatu. Magaalarraa xiqqoo iddichis gassiqa jechuudhaan waan tuffataniif namoonni tokko tokko kan beekan dhufanii ittuma aara galfatu. Hanga har'aatti garuu osoo hin milkaa'in hafee jira. Iddoo jaldeessonni fi bineensonni Oromiyaa keessa jiraatan kunuunsuun itti gaafatamummaa nama hundaati jedha guruppii chaanala Roodaa Tuubee. Viidiyoo kana wanti nuti sababa godhannee qabannee isiniif dhiyeessineef namoonni tokko tokko Oromiyaan qabeenya akkamii qabdi, maal qabdi jedhee warra gaafatu deebii gahaa ta'a waan jedhuuf tureem. Iddoonni tokko tokko dhaabbanni turizimii Oromiyaa daawwannaa waan hin godhiniif kan hin beekamnes osoo hin beekamin hafee waan jiru jecha
hanga dandeettiin uummatatti agarsiisuu yaalii goonee jirra. Kanaaf jecha viidiyoo kana isiniif qabannee dhufnee tokkoffaa irraa kaasaatii hanga kutaa afuritti daawwadhaan dhaamsa keenya waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isinii jenna.